eeyyamaaf jaalala waaqayyoos kan waliin barannu wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15 hanga 35 kan jirudha. Innis akkas jedha. Isinis jedhame akkasuma akka raawwattaniif fakkeenya isiniif dhiiseera. እናንተም እንደዚሁ እንድታደርጉ ምሳሌ ትችላችኋለሁ። jecha kanaan waaqayyo gooftaan keenya hanga dhumaatti kan barsiisu eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Jecha kana kan dubbate abbaa sagalee ka ta'e hunduma keenya kan sooru samii samoota irraa gadi bu'ee qulqulleetti dubbee maaramii irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee akkuma ilmaan namootaa namarraa dhalatee dachee kanarratti dhiphina argan hunduma argee nu barsiisuudhaan fannoo irratti fannifamee dhiiga isaa lolaasee addaan badee ture. Addaan maqaa isaa isa ganamaa dhabe. Addaan mana isaa jireenyaa isa ganamaa dhabe. Isa deebisuuf jecha handaara lafaa kanarra deemee xiqqaa osoo hin jedhiin guddaa osoo hin jedhiin beekaa osoo hin jedhiin wallaalaa osoo hin jedhiin inni kun qaba inni kun hin qabu osoo hin jedhiin hunduma keenya tokkummaan nu jaalatee hunduma keenya tokkummaatiin nu barbaadee hunduma keenya bartoota isaatti jecha kana kan dubbate bartoota isaatti. Bartoonni isaas kan waamaman isaan kaan warra qabeenya qaban keessa, isaan kaanis immoo warra harka qalleeyyii warra homaa hin qabne keessa, warra kaan warra qotee oomishatee jiraatu keessa, warreen kaan warra qaraxa muree jiraatu keessa, warreen kaan immoo isa doktira ta'ee ogeessa fayyaa keessa, warreen kaan immoo dhabanii qurxummii hiyyeessanii qurxummii qabatanii jireenya isaanii kan hoogganatan keessaa bakka tokkotti isaan waamee ani jedhe isinis akkasuma akka raawwattaniitiif fakkeenya isiniif dhiiseera. እናንተም እንደዚህ እንድታደርጉ ምሳሌ ትቼላችኋለሁ ብሎ ደቀ መዛሙርቱን አስተማረ። ኑ ይሰራ ይችላል እንንትሉበት ሰገድ እንንበርሲስ ከሚት ኢየሱስ ክርስቶስ ደጀ ከነረ የሙደበት ኑ ጀቻ ዋንጆኑ ትባቹዳ ሂንቀምኔ ከንቱልፋቹ ደንደው ሁምኒ ኬኛ ከንያን ሰሙን ኬኛ ብለ ከንንጌኝ qaama keenyaatiin danda'uu kan hin dandeenye gabrummaa seexanaa waggaa 5,500 addaamin lapheesaa teessoo taasifatee qaama isaa dirree taasifatee kan irratti taphachaa ture. Dhalli namaa yoo du'e kamillee si'ooliin kan galu si'ool keessaa nu baasuuf waanjoo gabrummaa jalaa nu baasuuf nu hin bilisa baasee nu jiraachisuuf gabroota kon jedhamtan ijoollota kon jedhamtu kanaa booddee isin hoolota kooti isin ijoollee kooti isin maatii himmaatota mootummaa waaqayyooti nuun jedhee inni nu waabe jecha kana nutti dubbata. Kanaaf waan ani amma godhu kana isinis ni gootuu jedheni. Kana akka gootaniif ani fakkeenya isiniif dhiise. ይሄንን እንድታደርጉ እኔ ምሳሌ ትቼላችኋለሁ። ማን gochuudhaan inni nuuf dhiise fakkeenyi nuuf dhiise maalidha kan jedhu hundi keenya baaqaman. Kaayyoon barumsa kanaa kan Yesuus Kiristoos irraa baranne raajonni kan dubbatan hayyoonni mana kiristaanaa kan dubbatan bartoonni isaa kan lallaban warri cubbamtoonni maqaa isaa kan waammatan addunyaa hundumti maqaa isaa kan beektu garuu hojii isaa kan hin fudhan jecha isaa isa jiraata isa warra gadde gammachiisu isa warra bo'uuf imimmaan isaanii qoorsu isa warra hiikkoon isaanii hiikkachuu dadhabeetti hiikkoo jireenya isaanii isa hiiku eenyumtillee nu gargaaruu kan hin dandeenye inni yemmuu nuti kophaa taanee jirrutti inni yeroo rakkannee jirrutti icciti keessa keenya namni kamillee kan hin beekne kan nuyi isa kana nutti dubbata. Fakkeenyi nuuf dhiise maali? Fakkeenyi nuuf dhiise maali? Jaalala. Misaali ticheellawaallee yaalew አንድ ፍቅር ነው። Jaalala nuuf dhiise. Tokkoon keessa walii keessa wal jaaladha. Inni xiqqaa isa guddaa, inni guddaa isa xiqqaa. Namni kamiyyuu nama ta'ee waan uumameef namummaa isaatiin jaalala, namummaa isaatiin kabaja. Jedhee jaalala nuuf dhiise. Akkuma ani isin jaaladhe jaalalli mootummaa kan hin qabne daangaa kan hin qabne isinis immoo tokkoon keessan wal jaaladhaa jedhe. Waaqayyo hunda keenya akka jaalate akka wal jaalannu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Har'a nuti garuu isa kana hojjechaa jirra. Inni tokko boolla qopheessa. Inni tokko kiyyoo kiyyeessa. Inni tokko balleessuudhaaf halkan dukkanaan gara hin beekamne gara hin deemamne deema. Maram Magdalaawitii fi qulqullichi Phexroosii qulqullu Yohaannis gara dukkanaan gara mana Waaqayyoo dhaqan. Nuti garuu gara mana
ifa keessa nu agarsiisu. Ifti isa dhawaan ta'eef ifti Kiristoos. Ifti Kiristoos jaalallis Kiristoos. Jaalala hiikkaas akka wallaalleefis kanaa. Jaalalli maali yoo nuun jedhe namni inni kaan maal jedha? Jaalalli maal jedha? Jaalalli jaamaadha, jaalalli dukkana, jaalalli hiikkaan qabu, jaalalli gowwaadha. Jedha miti jaalala maal jedha? Jaalalli dukkanadha. Jaalalli ijaan qabu, jaalalli gowwaadha. Kanarraa Waaqayyo haa oolu. Jaalalli Kiristoos. Kanaaf namoonni hundi hiikkasa wallaalle. Hiikkasa akka wallaalle sammuu keenyaa ol kan ta'e isa Kiristoosidha. ፍቅር ክርስቶስ ስለሆነ የፍቅር ምንም ያጣነው ወንጀል የጠፋብን ለዛ ነው። ፍቅር ማለት ክርስቶስ ነው። እኔ ፍቅር ነኝ ብሎ አስተምሯል። ወንጌል ዮሐንስ 2 ማጀለ አን ጃለለዳ አናን ደቢያ አን ይፈዳ አነ ከሰ ደቢያ ይፍት ከሰ ደግሞ ኡመታ ሁንዳ ካኒ ታተው ይፍት ከኛ ኡመታ ሁንዳ ፋይ ግሬኒ ከኛ እንሳም አናን ጃለሊ ማልጋ በጀል ጃለለ ani hakka anan ini tokko jaalate orjibba Kristos jaalate bibbera jaalate bibbini yemmunu ti cubbo jenne gari dufe holota sagal dise wala tokko barbaacha gara keenya dufe isa hunda jaalate kanaaf ani jaalala jijjiiran ani isini borobboleetti keenya jaalanne isheen kana wachuu didde isheen akkas naa boolu didde ani maaliif ishee baatan deemu ani maal ishee baafu akan deemu ganuu keenya jira kun jaalala miti jaalalli sinsinnaaw jaalalli sinsinnaaw jaalalli obsa qaba jaalalli dhobsa jaalalli hammata jaalalli waliif yaada kanaati jaalala nuuf dhiise bakkee